Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan oromoo qubee jenereeshin nageenya badhaadha. Mata dureen har'aa isiniif qabannee dhufne shaakala keeyyata barreessuu kan jedhu yoo ta'u, as keessattis egaa akkaataatti keeyyata barreessinu bal'inaan waliin ilaallachuu fakkeenya adda addaa fudhachuudhaani. Kanaaf sagantaan keenya yoo isinitti tole subscribe share gochuudhaan akkasuma yaada keessan nuu kennuudhaan nu jajjabeessaa jenna. Mata duree keenya egaa itti fufna. Keeyyata barreessuu jedhama. Mata dureen keenya har'aa keeyyanni wantoota sadii of keessaa qaba, wantoota gurguddoo. Inni tokko hima ijoo kan jedhamudha. Himni ijoo hima yaada keeyyatichaa of keessatti qabata. Yaada ijoo keeyyatichaa kan of keessatti qabatu hima ijoo jedhama jechuudha. Inni kun yaada bu'uuraati jechuudha kan of keessatti qabatu. Kan biraa keeyyanni tokko kan of keessatti qabatu hima callaa kan jedhamudha. Himni callaa ammoo yaada hima ijoo keessatti ka'e sana irra caalaa karaa adda addaatiin kan bal'isee ibsu jechuudha. Kan biraa inni dhumaa keeyyata ka goolabu hima goolabaa kan jedhamu jira. Innis yaaduma ijoo keessatti ka'e kana karaa adda addaatiin wanna yaadachi keessatti qabe walitti cuunfuudhaan kan goolabu hima goolabaa yookaan keeyyaticha kan xumuru jedhama. Egaa fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Mee mata duree ogummaa keeyyata barreessuu jedhu haa ilaallu. Akkaataatti keeyyata barreessinu as keessatti ilaalla. Maal jedhaa barreeffamni kun? Barreessuun dandeettii irra deddeebi'anii yoo shaakalan gonfatamuu danda'udha. Kanaaf namni keeyyata barreessu tokko adeemsa hordofuu qabu beekuu qaba. Kunis mata duree irratti barreessinu filachuu, mata duree sakatta'uu fi sakatta'uu yookiin wantoota achi keessa galchinu itti yaaduu, mata duree irratti barreessinu daangeffachuu. Kunis hima ijoo murtaa'aa ta'e tokko qabaachuu akkasumas qabxiiwwan hima ijoo deeggaran lafa kaa'achuun murteessoodha. Yaadolee hima ijoo deeggaran tartiibaan kaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kun keeyyanni tokko akkaataa kanaatiin kan barreeffamu jechuudha. Yaada qindeeffatanii akkaataa itti keeyyata barreessan nuu ibsa jechuudha. Garuu mata dureen kun ogummaa keeyyata barreessuu, keeyyata akkamitti akka barreessinu kan ibsudha. Mata duree biraa fudhannee haa ilaallu. Kun immoo maal jedhaa? Afoola jedha. Afoola. Mee as keessatti akkaataatti waa'ee afoolaa keeyyata tokko barreessinu haa ilaallu. Beektonni adda addaa afoolaaf hiika garaagaraa kennu. Hiikawwan muraasni afoola kallattii og-barruutiin yoo ibsan, warreen biroo ammoo afoola karaa falaasamaa fi ilaalcha hawaasa tokkootiin agarsiisu. Akka waliigalaatti hiikni afoolaa beektota hedduu biratti fudhatama qaba jedhamee yaadama. Hiikni isaa dhimmoota hedduu of keessatti hammatee argama. Afoolli gosa og-barruu ta'ee kan sabni tokko eenyummaa, amantii, haala jiruuf jireenya isaa, heeraa fi seera isaa, falaasamaa fi hooda isaa walitti dabarsudha. Walumaa galatti afoolatti fayyadamuun hawaasni tokko ilaalcha addunyaa kanaaf qabu afaaniin dhaloota dhufuuf dabarsaa jedha. Egaa afoolli walii galatti kana fakkaata jechuudha. Afoola jechuun kanadha. Keeyyata akkaataan waa'ee afoolaa itti ibsine keeyyanni fakkeenya kanaatiin jechuudha kan barreeffamu. Fuulduraaf egaa keeyyata yogguu barreessinu yaada ijoo fa'aa hima callaa fa'aa fi goolabaa qabaachuusaa sirriitti ilaallee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Mata duree biraa ilaallu. Faayidaa bosonaa. Muka qoraanii. Namoonni hedduun bosonni muka qoraanii fi manneen ijaaruuf qofa nama gargaara jedhanii yaadu. Bosonni garuu naannoon tokko akka caamaan hin hubamne gargaara. Bishaan lafa keessa jirus daddafee akka hin gogne gaaddisa ta'uun haala qilleensa naannoo mijeessuu keessatti iddoo guddaa qaba. Naannoo bosonni hin argamnetti yeroo baay'ee bokkaan hin roobu. Bosonni naannoo uummata tokkoof faayidaa hedduu akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Egaa keeyyanni kun waliigalatti waa'ee faayidaa bosonaa kanaa ta'udha. Innis himoota adda addaa fudhachuudhaan yaadicha babal'isee kaa'ee kun faayidaa bosonaa irratti keeyyata barreeffamedha. Keeyyata itti aanu kan haa ilaallu. Dubbachuu. Dubbachuun immoo akkamitti akka ibsinu ni ilaalla.
Ogummaan dubbachuudhaan baratama. Tooftaalee dubbiidhaaf haala mijeessu keessaa inni tokko falmiidha. Falmiin gareewwan lamaa fi isaa ol gidduutti yaadaan mo'achuuf dubbii gaggeeffamu yoo ta'u, akkaataatti jalqabamuu fi xumuramuu qaba. Falmaa cimaa ta'uu fi yaadaan mo'achuuf gama hir'ina garee yookiin nama ittiin falminuu ka'umsa taasifachuu fi dhimma qabanne sana ragaadhaan deeggaruun gaariidha. Waliin dubbiinis tooftaalee dubbachuu keessaa kan biroo ta'ee namoota lama yookiin gareewwan lama gidduutti kan gaggeeffamu yoo ta'u, akka falmii mo'uu fi mo'achuu irratti kan xiyyeeffatu miti. Odeeffannoo wal jijjiiruu fi ogummaa dubbachuu gonfachiisuu keessatti garuu ga'ee guddaa qabaadha. As keessatti egaa waa'ee dubbachuuti. Dubbachuun tokko karaa falmiitiin akka gaggeeffamu, kan lammataa immoo waliin haasaadhaan keessatti ogummaan dubbachuu kun akka horatamu ibsaa jechuudha. Yaa keeyyanni haala kanaan barreeffama. Tapha ijoollee. Afoolawwan uummata Oromoo biratti bal'inaan beekaman keessaa inni tokko tapha ijoolleeti. Ijoolleen hiriyoota ta'an yommuu walitti dhufan taphoota adda addaa taphachuun yeroo isaanii dabarsu. Taphni ijoolleef faayidaa guddaa qaba. Jireenya hawaasummaa ni barsiisa. Guddina qaamaa fi sammuu isaaniis ni cimsa. Taphoonni akkuma argametti taphatamu osoo hin ta'in seerota mataa isaanii qabu. Hirmaattonni hunduu seerota san eeganii taphachuu qabu jedha jechuudha. Egaa kun keeyyata tapha ijoollee irratti barreeffame. Keeyyata tokko. Keeyyanni tokko immoo hima ijoo tokko qabaataa jechuudha. Hima ijoo tokko qabaata. Hima callaa garuu hedduu qabaachuu danda'a jechuudha. Hima goolabaa gara dhumaa irratti yaadota achi gadi ka'an sana kan walitti qabee xumuru sun immoo hima goolamaa jedhama. Hojii uummachuu. Keeyyata hojii uummachuu jedhu kana haa dubbisnu. Akkaataatti barreessaan kun barreesse. Yeroo ammaa addunyaan akka waliigalaatti Afrikaan immoo addatti bakka itti lammiileen hojii dhabinsaan hedduu dararamaa jiranidha. Rakkoo kana keessaa bahuufis mootummoonni biyyoota garaagaraas ta'ee hayyoonni dhimmichi isaan ilaallatu akkas jedhu. Lammiileen dhuunfaadhaanis ta'ee gareedhaan walitti gurmaa'anii hojii mataa isaanii uummachuutu irra jira. Haaluma kanaan biyya keenya Itoophiyaa keessatti namoonni hojii mataa isaanii uummachuu irra darbanii lammiilee biroof sababa carraa hojii ta'an hedduu ta'uu baatanis kanneen milkaa'inaan maqaan isaanii ka'u ni jiru. Jedhagaa keeyyanni kuni ka hojii uummachuu irratti xiyyeeffatee barreeffamedha. Yaada ijoo tokko waa'ee hojii uummachuu irratti barreeffamedha. Tamboo xuuxuu. Mata dureen kun tamboo xuuxuu jedha. Akkaataa namoonni hedduun tamboo xuuxuu itti eegalan keessaa inni tokko dhiibbaa hiriyaatiini. Dhiibbaan kun umurii dargaggummaa keessatti bal'inaan calaqqisa. Kaayyoon isaanii inni guddaan hiriyoota isaanii biratti jaalatamummaa fi fudhatummaa argachuufi. Gareen kun jalqaba tamboo xuuxuuf ilaalchi qaban gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu adeemsa keessa hiriyoota fakkaachuuf gara xuuxuutti seenu. Erga namoonni sababoota garaa garaatiin tamboo xuuxuu baranis booda keessaa ba'uun rakkisaa waan ta'uuf sadarkaa kana osoo hin ga'iin dhiisuun gaariidha jedha. Tamboo xuuxuun maal jechuu akka ta'e ibsaa jechuudha. Asitti akkaataa namoonni tamboo xuuxuutti baran illee kaasuudhaan egaa waa'ee tamboo xuuxuu haala kanaatiin nu ibse. Seenaa jireenyaa. Keeyyata seenaa jireenyaa irratti barreeffame kana mee haa dubbisnu. Egaa haala kanaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Keeyyata barreessinu mee haa dubbisnu. Namoonni seenaa jireenya isaanii fi kan nama biroo barreessuu danda'u. Seenaan jireenyaa kun kan hawaasni irraa waa baratu ta'uu qaba. Seenaan jireenyaa yommuu barreeffamu qabxiiwwan gurguddoo armaan gadii of keessatti hammachuu qaba. Isaanis bakka dhalootaa, bara, akkaataa fi bakka guddinaa, mudannoo gaarii fi yaraa jireenya keessatti isa mudatee fi kan kana fakkaatudha. Yeroo baay'ee namoonni beekamoon seenaan jireenya isaanii barreeffamu hayyuu, abbaa gadaa,
goota, jaarsa biyyaa fi kan kana fakkaatan ta'uu ni malaa jedha. Egaa seenaa jireenyaa akkaataa itti barreessinu waa'ee seenaa jireenyaa ibsa jechuudha. Konkolaataa fi xiyyaara. Kun immoo waa'ee konkolaataa fi xiyyaara irratti keeyata barreeffamedha. Mee haa dubbisnu. Konkolaataan imaluu fi xiyyaaraan imaluun garaagarummaa hedduu qaba. Tokkoffaa gatiin tajaajila konkolaataa kan xiyyaaraarraa daran gadi bu'aa ta'us xiyyaarri saffisaan konkolaataa caala. Konkolaataadhaan imaluun iddoowwan qalbii namaa hawwatan kan akka bosonaa, tulluu, laggeenii fi kan kana fakkaatan daawwachuuf nama dandeessisa. Haa ta'u malee konkolaataan imaluun xiyyaara caalaa balaaf kan saaxilamedha. Qabxiin garaagarummaa biraa immoo fageenya isaan deeman. Xiyyaarri osoo galaanaan yookiin gufuu biraatiin hin daanga'iin biyyoota hedduu qaxxaamuree fageenya kiiloomeetira 1000 yoo imalu, konkolaataa haala kanaan imaluu hin danda'u. Akka waliigalaatti konkolaataa fi xiyyaaraan imaluun faayidaa fi hanqina mataa isaa qabaa jedha. Egaa xiyyaaraan imaluun fi konkolaataan imaluun maal jechuu akka ta'e sirriitti ibsa jechuu keeyyanni kuni keeyyata baay'ee bareedaa ta'edha. Haala kanaatiin keeyyata barreessuu yogguu barbaannu mata duree keenya filannee yaada ijoo keenya tokko taasifannee yaada sana irratti hundoofnee keeyyata barreessuudha. Beekumsa. Beekumsi karaa adda addaatiin ilaalama. Kaan akka waan hubatamee itti jiraatamuu maratti fudhata. Kaan immoo adeemsa saayinsaawaan wal qabsiisa. Namoonni bu'uura ogummaatti jedhanis jiru. Marti isaaniiyyuu tajaajila isaa irratti xiyyeeffatan. Hiinni kennamu hamma fedhe baay'atullee kalheddee ta'uu fi jireenya hawaasaatiif gumaachuun isaa hubatamuu qaba. Maddi beekumsaa kanaa maali? Gaaffiin jedhu garuu deebii barbaada. Kun keeyyata tokko. Keeyyanni lammaffaa maddi beekumsaa hedduudha. Karaalee kana keessaa muraasni rakkina, dubbisa, muuxannoo, umurii fi shaakala ta'uu danda'u. Eenyullee rakkachuu kan hin barbaannee fi rakkina kan jibbu ta'ullee rakkinni madda beekumsaa ta'uun isaa gama gaarummaa isaati. Namni tokko hammuma rakkatee sammuun dhiphachaa deemu jireenyis bitaa itti galu keessaa ba'uuf bu'ee ba'a. Kufees ka'a. Wal'aansoo fi falmii akkasii keessatti xurree ifa isaa agarsiisu argata. Haalli kun nama rakkate hundaaf ta'uu baatullee kan cimee falmateef buusee baasee faajeef karaa injifannoo kan dhumni isaa injifannoo fi gammachuu irraan ga'u waan ta'eef abbicha beekumsa horachiisa jechuudha. Egaa akkaataa madda beekumsaa irratti hundaa'ee maddi beekumsaa eessa akka argamu sirriitti nu ibsaa jechuudha. Keeyyanni kun barreeffamni kun keeyyata 2 qaba. Keeyyanni tokkoffaa waa'ee beekumsaa nu ibse. Inni kun immoo keeyyanni lammaffaa immoo waa'ee madda beekumsaa, beekumsa eessaa akka argaman ibsa. Kanaafuu keeyyanni tokko hima ijoo tokko qabaa jechuudha. Baala sammuu adoochaa jedha keeyyanni kun. Mata dureen isaa akkas jedha. Mee haa dubbisnu waliin. Baalli sammuu adoochu. Baalli sammuu adoochu qorichoota sammuu adoochan jedhamanii sadarkaa addunyaatti fayyadamni isaanii seeraan kanneen dhorkamanidha. Haa ta'u malee to'annoo ala ta'anii kanneen oomishamanii fi bifa daldala seeraan alaan kanneen daddabarfamanii gurguramanidha. Qorichoonni kun aadaa, hawaasummaa, haala jireenyaa fi diinagdee biyyaa irrattis miidhaa guddaa qaqqabsiisa. Keessumaa miidhaan inni fayyaa hawaasaa fi diinagdee irratti fidu guddaadha. Namoonni dhimma kanaan miidhaman yeroo baay'ee of ajjeesuu yookiin namas ajjeesuu danda'u. Amalli kun rakkoo sammuu baalli adoochaa fidu wajjin akka wal qabatus mirkana.
Egaa keeyyan lammaffaa immoo akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaa bara 2013tti addunyaa irratti tilmaamaan namoonni miiliyoona 246 ta'an qoricha dhorkaman fayyadamu. Biyya USA yookiin USA jechuun biyya Ameerikaa jechuudha. Biyya USA keessatti namootni 500,000 ta'an waggaa waggaan sababa baala sammuu hadoochaan lubbuu isaanii kan dhaban yoo ta'u, akka waliigalaatti namoota 4 keessaa tokko biyya sana keessatti alkoolii yookiin tamboo yookiin baala sammuu hadoochaa fayyadamu. Rakkoon kun Itoophiyaas dabalatee biyya sadarkaa addunyaatti bifa weeraraan tatamsa'uu irratti kan argamuuf callisuun fala hin ta'u. Kanaafuu wanti kun dhaloota abdii borii irratti miidhaa waan geessisuuf rakkoo kana dhaabsisuu fi namoonni dhimmi kun ilaallatu irratti duuluun yeroon isaa ammadha. Hayyoonni qorannoof qo'annoo gad fageenyaan adeemsisuudhaan furmaata fiduuf akkasumas haala rakkoo kana dhaabsisuuf ittisuun danda'amu irratti yeroo yeroodhaan hubannoof beekumsa uummataa fooyyessuu qabu. Qophii cuukkoo. Cuukkoon akkasitti qopheeffamu haa dubbisnu. Kun keeyyata 3 qaba. Himni kun cuukkoon gosoota nyaata aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Gosti nyaataa kun kan qophaa'us yeroo hundaa osoo hin ta'in guyyaa ayyaanaa, yeroo nama gaafachuu deeman, yeroo namni karaa deemuu fi yeroo keessummaan kabajaa namatti dhufudha. Cuukkoon nyaata baay'ee mi'aawaadha jedha. Waa'ee cuukkoo yeroo kam akka hojjetamu ibsa jechuudha kuni. Gosa nyaata aadaa Oromoo keessaa tokko akka ta'e. Keeyyan lammaffaa cuukkoon garbuu fi dhadhaarraa mi'eessituuwwan adda addaa itti dabalamee hojjetama. Erga hojjetamee booda meeshaa gogaatti naqnee ol keenyee fal'aanaan fuudhaa yeroo dheeraaf itti fayyadamuu dandeenyadha. Kuni akkaataa maalirraa akka hojjetamu ibsa jechuudha keeyyanni kuni. Egaa kan itti aanu walumaa galatti namni cuukkoo hojjechuu barbaadu tokko adeemsa cuukkoo hojjechuuf barbaachisu keessa darbuun dirqama. Kana malees yeroo hojjennu bishaaniin meeshaa bishaan tuqe tuqsisuun akkasumas harkaan tuttuquun sirrii miti. Cuukkoo qulqullinaan yoo hojjechuu baanne yeroo gabaabaa keessatti baduu danda'a. Garuu tuttuqqaa kanarraa walaba taanaan yeroo dheeraaf nyaata turuu danda'udha jedha. Keeyyanni inni sadaffaa kun of eeggannoo nuti gochuu qabnu gabaabsuudhaan kan ibsudha jechuudha. Faayidaa afaanii. Afaan meeshaa ilmaan namaa ittiin waliigalan keessaa isa guddaa fi faayidaa hedduu kan qabu. Fakkeenyaaf ulaagaalee sabni tokko ittiin beekamu keessaa inni guddaan afaan isaati. Kana jechuun sabni tokko saba kana jennee saba biraarraa addaan baasuuf kan gargaaru yeroo baay'ee afaan inni dubbatu. Kana malees afaan aadaa saba isaa ni baata, darbes ni ibsa. Faayidaa guddaan afaanii inni biraa namoonni guyyaa guyyaatti jiruuf jireenya isaanii geggeessuu fi fooyyessuu akka danda'an tajaajila walquunnamtii kan kennudha. Namni tokko rakkina, gammachuu fi waan kana fakkaatan akka fedhetti himachuuf kan gargaaru afaani. Akkasumas fedhii, jibbaa fi namoota biraa dhaga'anii tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf afaanota garaagaraa beekuun barbaachisaadha. Keeyyanni lammaffaa. Guddinni afaan saba tokkoo guddina hawaasa isaa waliin deema. Kana jechuun bal'inni fi dagaaginni afaan tokkoo guddina qabeenyaa fi aadaa saba sanaa waliin wal qabata jechuudha. Qabeenyii fi aadaan saba tokkoo yoo guddachaa deeme isaan dabalaman kana moggaasuun barbaachisaa ta'a. Kun immoo guddina afaan saba sanaatiif karaa bana. Kanaaf guddinni hawaasaa fi afaanii walquunnamtii qaba kan jedhamuufis jedha keeyyanni kuni. Guddinni afaanii saba sana faana haala jireenya dinagdee saba sanaa guddataa deemuutiin afaan sunis guddataa bal'ataa deema. Yeroo kana afaanota jechoota biroo moggaasaa deemuun barbaachisaa akka ta'e ibsa. Keeyyanni
Sadaffaan akka ilaalcha yeroo ammaatti baay'inni afaan biyya tokko keessa jiranii akka rakkootti osoo hin taane akka bu'aatti ilaalama. Akka ilaalcha kanaatti afaan adda addaa wal bira yoo guddatan guddinni tokko guddina isa biroo ni caala. Muuxannoon isaa tokkorraa argamu guddina isa kaaniif ni gargaara. Kana malees afaanota biyya tokkoo kabajuu fi guddina isaanii gara hundaan gargaaruun haalli dhugaa kana faallessu ni mul'ata. Yeroo tokko tokko garuu haalli dhugaa kana faallessu ni mudata. Akkuma seenaa biyya keenyaa fi biyya biraarraa hubannu adeemsi siyaasaa afaan saba tokkoo qofti akka guddatuu fi beekamu kan saboota biroo ammoo akka qancaruu fi ukkaamamu yeroo taasisu agarra. Akkuma beekamu afaan tokko haala gaariin guddachuu kan danda'u dubbatamuu qofaan osoo hin taane afaan barumsaa fi afaan hojii mootummaa ittiin gaggeeffamu akkasumas afaan barreeffamaa yoo ta'edha. Afaan hiree kana dhabe ni guddata jedhanii eeguun gowwummaadha. Kun kan agarsiisu guddina afaan tokkoof guddina hawaasaatii fi siyaasii qooda guddaa qabaachuu isaati jedha. Egaa waa'ee guddina afaan irratti wantoota barbaachisan afaan tokko akka guddatuuf wantoota barbaachisan ibsa keeyyanni kun. Keeyyanni itti aanuun walumaa galatti afaan mallattoolee eenyummaa fi meeshaalee wal quunnamtii sabi tokko qabu keessaa isa guddaadha. Afaan akkuma aadaa guddina hawaasaa waliin deema. Kana malees afaan tokko akka fedhii saba isaa guututti guddachuuf sabichaan dubbatamuu qofa osoo hin taane afaan barumsii fi hojiin mootummaa ittiin gaggeeffamu akkasumas afaan barreeffamuu ta'uu qaba. Kan afaan tokko guddachuu danda'us yoo akkas ta'edha jedheetu hima kana goolaba. Egaa waliigalatti waa'een afaanii kana fakkaataa keeyyata saditti qooduudhaan akkaataa kanaatiin ibsee jira. Asirratti keeyyatoonni hundiyyuu hima ijoo mataa isaanii qabu, hima callaa mataa isaanii qabu, hima goolabaa mataa isaanii qabu. Mee keeyyata guluffii fardaa jedhu kana haa ilaallu. Akkamitti akka guluffii fardaa kana ibsee keeyyanni kun barreeffame. Guluffii fardaa aadaa Oromoo keessaa inni tokko fardaan gulufuudha. Abaafilee fi akaakileen keenya biyya isaanii Oromiyaa hanga jaarraa darbeetti diina irraa ittisanii kan tursuu danda'an ogummaa fardaan loluutiin akka ta'e galmeen seenaa ni ibsa. Keeyyanni jalqabaa kuni keeyyanni itti aanu immoo haalaa fi adeemsa dargaggoonni Oromoo fardaan loluu qaban keessaa guluffiin fardaa iddoo guddaa qaba. Dargaggoon Oromoo erga raaba seenanii booda osoo lola irratti hin bobba'in barumsaa fi leenjii isaanii irratti muuxannoo akka horataniif naannoo isaanii irraa fagaatanii loon eeguudhaaf dirqama ji'a caaluuf bobba'u. Yeroo sanatti bineensa adamsuun leenjii keessatti barumsa argatan hojii irra oolchuu jalqabu. Kunis jabinaa fi obsa hedduu barbaada. Leenjichis guyyaa fi halkan osoo hin jedhin si'aayinaan dirqama itti laatamee fiixaan bahachuu gaafata. Laga ce'uu, gaara ba'uu, bosona limxii keessa kutuu fi yeroo dheeraaf qabsoon leenca, gafarsaa fi qeerransa wajjin qabaa dabarsuun waliigalatti fura bahuu jedhama. Dargaggeessi Oromoo fura bahuu obsa fixachiisaa sana keessa bahee gaachana uummata Oromoo ta'a ture. Erga sadarkaa kana darbee booda barumsi itti fufu leenjii buttummaa fi farda gulufsiisuuti jedha. Egaa keeyyanni kun haala gaariitiin kan ibsee goolabedha jechuudha. Keeyyata itti aanumee haa ilaallu. Dargaggoota yeroo leenjii isaanii si'aayinaan caalmaa qaban keessaa filatamanii leenjiin addaa laatamaaf. Isaan akkasiis buttuu jedhamu. Buttuun yeroo barbaachisetti fardaan yeroo kaan ammoo lafoo ta'anii loluu akka danda'anitti addatti leenjifamu.
si'aayina qaamaatiinis dorgomaa akka hin qabaannetti jabaatu. Buttuu qofaaf osoo hin taane farda butuufis leenjiin akka gaariitti kilaatamaaf jedha. Keeyyanni itti aanu loltuu Oromoo tokkoo fi farda isaa gidduu jaalallii fi hariiroon ture haala hiriyaati. Namni fardi lolarratti jalaa du'e akka waan obboleessi yookiin firri jabaan jalaa du'eetti gaddanii namicha jajjabeessu. Loon gurguranii farda bitanii bakka buusuuf jedha. Egaa keeyyanni kun immoo Oromoon hammam farda isaatiif jaalala akka qabu akkuma namni jabaan jalaa du'etti illee namni farda jalaa du'e akka gaddanii namicha farda jalaa du'e jajjabeessan ibsa jechuudha. Tole. Lola biyya ofii eeguu keessatti dhiira qofa osoo hin taane dubartoonni Oromoo qooda guddaa qabu turan. Yeroo lolaa qe'ee isaanii eeguun gamatti diree lolaatti haga fardaan lolutti gahaniiru. Galaa qopheessanii diree lolaatti dhiira faana bu'anii weedduudhaan jajjabeessuun waan haadholiin keenya keessa darban jagnoota faarsuu fi dabeessa salphisuun qooda dubartoonni Oromoo biyya isaanii eeguu keessaa qaban guddaa ture. Goota du'es faarsanii yaadannoon isaa akka miira loltootaa kakaasuuf haamileen isaan akka jabaatu taasisaa turan jedha keeyyanni kun. Waa'ee gahee dubartootaati lola keessatti. Keeyyannichi immoo dabalataanis fardaan gulufuun jabeenya qaamaa cimsuuf fayyada. Kanaafuu ijoollummaa irraa qabanii shaakaluun ofiifis cimina qaamaa akkasumas dorgomanii maqaa fi galii argachuu nama dandeessisa. Kanaa olis fardaan gulufuun aadaa Oromoo keessaa isa guddaa tokko waan ta'eef aadaan kun akka jabaatee itti fufuuf gahee keenya bahuu qabna jedhu hima kana goolabaa. Egaa keeyyanni tokko himoota adda addaa akka qabu agarsiisa. Himoonni adda addaa suni hima ijoo tokko irratti hundaa'e ibsuudhaaf kan gargaaranidha. Himoonni callaa jedhamu isaanis jechuudha. Walii galatti gara dhumaa irratti yaada sana immoo kan walitti qabu hima goolabaa kan jedhamu ilaallee jirra. Mee waa'ee keeyyata ayyaana irreechaa irratti barreeffame haa ilaallu. Irreechi ayyaana uummanni Oromoo kabajudha. Duudhaan kun sirna waaqa galateeffannaatii eebbaati. Innis irreecha malkaa fi tulluu jedhamuun bakka lamatti qoodama. Ayyaanni kun waggaatti waqtiilee birraa fi arfaasaa kabajamadha. Keeyyanni jalqabaa waa'ee irreecha ibsa. Itti aanee keeyyanni lammaffaa immoo waa'ee maal akka ibsu haa dubbisnu. Irreechi malkaa yeroo birraan bari'u malkaatti ba'amee irreeffatama. Innis waaqa bacaqii gannaa baasee booqaa birraan isaan gahe galateeffachuuf raawwatama. Gama biraatiin irreechi tulluu waqtii arfaasaa keessa tulluu irratti kabajama. Ayyaana kana irratti immoo Oromoon bubbee qaqawwee fi rooba yandoo akka isarraa qabu eebbisaa jedha. Egaa yoom akka ayyaanni irreechaa kun kabajamu ibsa keeyyanni lammaffaa. Keeyyanni sadaffaa ayyaanni irreechaa sirna ittiin ayyaaneffatamu qaba. Guyyaa sanatti namoonni huccuu adiin faayamu. Harka isaaniitti marga jiidhaa qabatanii waliin hiriiranii deemu. Abbaan gadaa bokkuu qabatee kallacha hidhatee deema. Haati golaa immoo siinqee qabattee caaccuu naqattee deemti. Uummanni kaan illee isaan duuba hiriiranii mareeyoo jechaa deemu jedha jechuudha keeyyanni sadaffaan. Keeyyanni dhuma walumaa galatti irreechi yeroo garaa garaa kan raawwatamu ta'ee waaqa galateeffachuuf eebbisuun kan wal qabatudha. Innis Oromoo biratti ayyaana kabajamaa fi jaalatamaadha. Kanaaf ayyaana jaalatamaa kana kunuunsuun dhalootaa dhalootatti dabarsuun barbaachisaadha jedhee goolaba. Egaa walumaa galatti mata duree adda addaa fudhannee keeyyata tokkoon, keeyyata lama, sadiin, afuriin kan ibsineen jira.
mata duree tokko jechuudha. Mata duree tokko irratti keeyyatoota adda addaa yoo barreeffamu tokkoon keeyyataa hima ijoo mataa isaanii akka qaban, hima jalatti immoo hima callaa mataa isaanii akka qaban, akkasuma immoo hima goolabaallee qabaachuu akka danda'an ilaallee jirra. Egaa akkaataan keeyyatatti barreessinu kana fakkaata. Keeyyata barreessuudhaaf jalqaba wantoota barbaachisan gochuu qabna. Akka armaan dura mata duree biraa keeyyata barreessuu kan jedhu keessatti ilaallee jirra. Akkaataa kamiitiin akka wantoota keeyyata barreessuuf nu fayyadan yaada walitti qabannee erga tarreessinee booda yaada sanarratti hundaa'uudhaan keeyyata tokko barreessinu. Keeyyatni lammataallee nu barreessuuf deemnu yaada hima ijoo sanaa erga keewwannee booda hima ijoo sanarratti hundoofne tartiibaan wantoota barreessuuf deemnu sana tarreeffannee akka barreessuu qabnu baranneeti jirra. Egaa waa'ee keeyyataa shaakala keeyyata barreessuu asuma irratti kan goolabnu ta'a. Barumsi keenya kun yoo isinitti tole YouTube keenya subscribe godhaa. Warri subscribe hin goone warri kaan immoo like comment gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jennaa. Barumsa keenya har'aa asuma irra goolabna. Haga mata duree itti aanutti wal arginutti nagaatti.